Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama harka fuunee hordoftoota BBC Radio Afaan Oromoo sagantaan keenya jimaata galgalaa Naayiroobii irraa isiniif darbu eegaleera. Furmaata rakkoowwan Itoophiyaa bakkeewwan garaa garaatti mudataa jiru ogeessi seeraa idil-addunyaa maal jedhu? Ani mariin nama Itoophiyaa ta'e kamiyyuu waliin jiraachuu qaban jedha. Qaama kamiyyuu waliin shanee yookaan TPLF ta'uu danda'a. Isaanis Itoophiyaanotadha. Gameessi siyaasaa Abbaa Caalaa Lataa adeemsa qabsoo keessa darbanii maal dubbatu? 1981 qawwee hidhannee dirree qabsoo adda bilisummaa Oromoo kan saaqne jechuudha. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa US'tti gaggeeffamaa jiruun Itoophiyaan atileetota isheetiin ni milkoofte jedhamee eegamaa jira. Kanaaf oduuwwan gaggabaaboos qabnaa hiikaa fi tasaasiniif dhiyeessaa nu waliin tura. Waggaa torba dura kan hundeeffame hospitaalli Olanciitti hospitaalota Oromiyaa irraa tokkoffaa bahuun ministeera fayyaatiin badhaafame. Daayirektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Dajanee Qeerransoo hospitaalichi akkamiin akka badhaasa kana argatan BBC'tti akkasiin dubbatu. Hospitaalota naannoo Oromiyaa filataman 10 keessaa dorgomne tokkoffaa bahuun badhaasa geebaa arganneerraa fi beekamtii waraqaa ragaa arganneerra. Kan itti badhaafamne immoo tajaajila yaala ariifachiisaa waaltawaa ta'e kennuu irratti akkaataa istaandaardii hospitaalonni ittiin hojjetan irrattidha. Kan hojjetaa turre waggaa lamaan darbanii sana keessatti hojjettoota garaagaraa kutaa sana keessatti hojjetan leenjisuurraa kaasee meeshaa yaalaa kutaa sana keessa barbaachisu guutuurraa kaasee haga yaala uummata bira ga'uu danda'u yaala qulqullina qabu kennuutti baay'ee itti dhiphannee hojjetaa turre. Haaluma sanaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa dhufee gama taasiseen hospitaalota 10 keessaa sadarkaa tokkoffaatti nu madaalee jechuu beekamtii kan nu kenne. Ministeerri eegumsa fayyaas xiyyeeffannoo addaa kennee nu hordofaa ture. Nuti haaluma sanaan immoo waan nutti kenname sana galmaan ga'uu keessatti shoora olaanaa qabna. Kanaan egaa akka Oromiyaatti hospitaalota jiran keessaati kan nuti dorgomne. Tajaajilli yaala ariifachiisaa walta'aa kennanii itti badhaafaman tajaajila akkamii akka ta'es akkasitti dubbatu Dr. Dajaneen. Hospitaalli keenya hospitaalli Olanciitii kooriidarii Itiyoo Jibuutii irra jiran beekama. Haala nageenyaa wajjinis wal qabatee immoo naannoo yeroo baay'ee daangaa irratti walitti bu'iinsi garaagaraa jiru. Kana wajjin wal qabatee namoonni baay'ee miidhamanii dhufuu ni danda'u. So namoota dhufan sana akkaataa cheeklistii WHO'n baasee yookiin immoo waajjirri eegumsa fayyaa addunyaa baaseen namoota dhufan sana jalqaba qarshii isaa qabaatu haa qabaachuu baatus nama tokkoof yaala atattamaa kennuun jalqabadha. Lubbuu baraaruu achi booda namni sun kallattii garaagaraadhaan akkaataa itti qarshii tajaajilaaf oolu sana kompenseetitti godhu barbaadu. Kanaaf nama lammii biyya kanaa ta'e yaala jalqabaa kennuufidha. Inni kun kan biraa ogeessota naannoo sanatti barbaachisan immoo ogeessota leenjii gahaa argatan. Ogeessonni sadarkaa olaanoo sa'a 24 asuma hospitaala keessa galu waan ta'eef manni jireenyaa isaanii asuma waan ta'eef barbaachisaa taanaan yeroo barbaachisanitti bilbila waamamanii yaala sana kan itti wal tajaajilanii kennan ta'a jechuudha. Waggoota dhiyoos Itoophiyaa keessatti haleellan sabarratti xiyyeeffatu dabalaa kan dhufe yoo ta'u addatti lixa Oromiyaa keessatti hammaateera. Ajjeechawwan namoota nagaa kanaaf eenyutu gaafatama kan jedhu irratti mootummaan federaalaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanii ittiin jedhu quba walitti qabu. Dhimma kanarratti Biraanuu Gammachuu wanta beektonni jedhanii fi ibsa qaamolee garaagaraa waan qixeesse qaba. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti ogeessa seeraa fi dippiloomaatii ta'uun tajaajilaa kan turan obbo Baayisaa Waaqoyyaa sababiin haleellaawwan kun itti baay'atanii fi walxaxaadha jedhu. Itoophiyaa kutaa garaagaraatti rakkoon nageenyaa mudachaa jiru kallattii biyyattii tokko qofaa keessa akka hin taane dubbatu. Lixa Oromiyaa qofaatti miti ajjeechaa tibba darbeen wal qabatee lixa Oromiyaa keessumaa Wallaggarra xiyyeeffannaan jiraatuyyuu bakka maratti raawwatamaa jira. Walitti bu'iinsii fi waraanni saboota garaagaraa gidduutti mudachuun waan haaraa miti biyya kamiyyuu keessa ni jira. Akka ilaalcha kootti maaliif amma mudate ka jedhuuf rakkoo hundee gadi fageeffatee garuu xiyyeeffannoo barbaachisaa hin kennamneeftu jira. Namni xiyyeeffannaa barbaachisu itti kennan jiru. Mallattoowwan xixiqqaama mul'atan qofa waldhaanuuf yaalaa turre malee bu'uurarraa rakkoo kanaaf fala barbaadaan turre. Kanaaf wanti amma argaa jirru kuni sababa kanaati. Seenaa keenya darbe keessa wanti gara darbe yookaan dogoggora ta'e ni jira. Hanga duubatti deebinee hundee rakkoo kanaa gadi fageenyaan hin ilaalletti rakkoo amma keessa jirru bu'uurarraa furuu dandeenya jedhee yaadu. Tarkaanfii tokko duubatti deebinee adeemsa biyyi itti ijaaramte keessatti wanta rakkoo ta'e ilaaluu qabna.
Kana ta'uu baannaan wanta amma jiru kanaaf furmaata waaraa argachuu hin dandeenyu. Akka ragaa amma jirutti sabni Amaaraa miliyoona 4-5 ta'u Oromiyaa keessa jiraata. Haa ta'u malee ajjechaawwan mul'atan bakkeewwan filataman muraasatti malee bakka hundatti akka hin taane himu hayyuun seeraa kun. Sabni Amaaraa ammallee Oromiyaa keessa bakka kamittiyyuu jireenya idilee isaa nagaan geggeeffataa jira kan jedhan obbo Baayisaan Dambidolloo, Naqqamtee, Najjoo, Gimbii, Mandii fi bakkawwan kaan jiraatan akkuma nama kamiyyuu nagaaf bilisaan jiraachaa jiru jedhu. Garuu bakkawwan muraasatti maaliif adda bahee ajjechaan raawwatame kan jedhu yoo ilaalan wanta ta'e jiraachuu mala jedhu. Kanammoo muuxannoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessaa arganiin ta'uu mala kan jedhan akkasiin himu. Gareen tokko hawaasatti osoo hin makamin adda bahanii yoo jiraatan salphaatti haleellaaf ni saaxilamu. Sabni Amaaraa miliyoona 4-5 ta'u Oromiyaa keessa hawaasa Oromootti makamee baroota dheeraaf nagaadhumaan jiraataa jira. Namni akka ormaatti isaan ilaalee beeku hin jiru. Garuu yeroo isaan akka Gullisoo, Toleefaa hawaasatti osoo hin makamin jiraatan ni saaxilamu. Kanaaf kophaa jiraachuu waan hin dandeenyeef akka hawaasaatti makaman gochuun fala tokkodha. Obbo Baayisaan itti gaafatamni akka jiraatu gochuun fala rakkoo kana hiikuu keessaa tokko akka ta'etti muuxannoo isaaniirraa himu. Yakkawwan biyya kana keessatti baroota darban keessa eessattiyyuu ta'e yoom yookaan ammoo eenyuunuu raawwataman qaamni itti gaafatamu mootummaadha. Mootummaan sababa lamaaf itti gaafatamaadha. Tokkoffaan yoo caasaan isaa raawwatedha. Lammaffaan ammoo qaamonni yakka raawwatan seeratti dhiyeessuu waan qabuufidha. Hayyuun seeraa idil addunyaa buleessi kun rakkoo waliigala Itoophiyaa keessa jiru furuudhaaf falli marii akka ta'e jala muranii dubbatu. Ani mariin nama Itoophiyaa ta'e kamiyyuu waliin jiraachuu qaban jedha. Qaama kamiyyuu waliin shanee yookaan TPLF ta'uu danda'a. Isaanis Itoophiyaanotadha. Isaan qaama alaa miti. Yakka qabaachuu danda'u. Kanaaf ammoo seerri jira. Lammiidhaan shororkeessaadha jechuu hin qabnu. Yakka raawwachuu danda'a isaaf seeraan adabuudha. Lammiin Itoophiyaa kamiyyuu dhimma biyya isaanii keessatti gahee walqixa ta'e qabu. Shanees ta'e TPLF Itoophiyaanotadha. Qaamni tokko isa kaan caala lammii Itoophiyaa hin ta'u. Kanaaf mariin taa'amuu qaba. Hamammoo gidduudhaan oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Carraa kondominiyeemii Finfinneetiin wal qabatee mirgi himatamuu dhabuu qondaala magaalattii mulqame. Manni maree magaalattii mirgaa himatamuu dhabuu miseensa isaa kan ta'e itti gaafatamaa biiroo investimentii teekinooloojii magaalattii Dr. Muluqaan Haftuu kan mulqee gaaffii ministeera haqaatiin dhiyaate hordofeeti. Tajaajilli lammummaa fi immigireeshinii Itoophiyaa lammiileen biyya biraa haala adda addaatiin biyya seenuun biyya keessa socho'an akka galmaa'aniif guyyaa murteessuun kaa'e. Haaluma kanaanis lammiileen biyya alaa sanadoota yeroon irra darbee qaban kan homaa hin qabne Finfinnee fi magaalaa naannawa isheetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 11-25tti akka galmaa'an jedheera. Magaalaa Gambeellatti daangaan sa'aatii kaa'amuu mootummaan naannichaa beeksise. Daangaa sa'aatii kana kan kaa'uun kan barbaachise haala naannoo Gambeellaa keessatti argamuun walqabatee akka ta'e sochiiwwan seeraan alaa to'achuuf akka ta'e ibsi waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa ni beeksisa. Ji'a darbe keessa magaalaa Gambeellatti hidhattoonni adda bilisa baasaa Gambeellaa fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin ta'uun opereeshinii waloo gaggeessuu hordofee waraana isaan humna nageenya waliin taasisaniin lammiileen nagaan ajjeefamuun ni yaadatama. Waan gaggabaaboon qabnu kanuma amma oduu bal'inaan qabanne kan birootan isin dabarsa. Abbaa Caalaa Lataa gameessa siyaasaa umurii isaanii hedduu qabsoo Oromoo keessatti dabarsanidha. Maqaan dhaloota isaanii Abrahaam Lataati. Maqaa Abbaa Caalaa jedhu garuu ilma Caalaa jedhamu waan qabaniif Abbaa Caalaa jedhaman. Abbaan Caalaa yuunivarsiitiidha erga eebbifamanii booda maqaa hojjetaa dargiitiin gara Wallaggaa deemuun akka qabsoo Oromoo gaggeessaniif ergaman. Amma immoo yuuba ta'uun kitaaba seenaa jireenya isaanii fi qabsoo ABO seenessuu mata duree jireenya fi qabsoo ABO jedhuun barreessuun guyyaa borii Waashingitaan Ameerikaatti eebbisiisuuf jiru. Bu'aa bahii qabsoo jireenya dhuunfaa fi haala siyaasaa amma Itoophiyaan keessa jirtu irrattis BBC waliin turtii taasisaniiru. Yeroo sana kutaa Wallaggaa bulchuu obbo Abbiyyuudha. Obbo Abbiyyuu jalatti immoo kan hojjetan obbo Tasammaa Nagarii jedhantu jirani. Jara kana immoo kan kontaaktii qabu immoo Jaalbaaroo Tumsaati. Obbo Abbiyyuu fi obbo Tasammaa Nagarii kovarii kana tolchanii dhaqe malee dargiitu rikruuti na godhee achi na argate miti. Akkaataatti qabsoo hidhannoo eegaltan qabsoo ABO akkamitti akka eegaltan mee irraa na himaa. Utuma yuunivarsiitii keessa jirruyyuu inni maadheelee adda addaa qabna.
barattooti wal gurmeessina. Yeroo sana Oromoo jettee of himachuun iyyuu namni qaanfatu baay'ee. Jalqaba mataa kee bilisoomsita. Sirna sana didde. Eega didde immoo akka warri kaan didan goota. Kanaafituma yuunivarsiitii keessa jirru adda bilisummaa Oromoo yeroo dhufee bu'uureeffamu keessan jira jechuudha ga'an. Chiikaa yeroo naqamtee ture yeroo sanas miseensa adda bilisummaa Oromooti. Nuguseen naqabuuf jennaan dirree kan bahaadhanne achiitii lakki isin hidhattanii qabsoo hidhannoo achitti jalqabuu qabdan jedhame 1979 Sudaan dhannee 1981 qawwee hidhannee dirree qabsoo adda bilisummaa Oromoo kan dhihaa saaqne jechuudha. Kun diiteeliinsa macaafcha keessa jira. Yeroo Nugusee Faantaa hidhattoota baa'uu lixarra socho'aniif summii laate sana isin eessa turtan yeroo sana? Namni 14 akka saglii tokkootti saglii kana hoogganneetu gidaamitti ol baane. Hojii adda adda qooddannee ani nama 6 qabadde gara beekiitti. Daawud immoo nama 8 qabatee gidaamii irratti akkasitti adda baaneeti. Summiin suni warra 8 sana quunname eega summiin sun irra gahee hamma 86 waan hojii waraanaa siyaasaa gara dirree dhihaa anumatu hoogganaa ture jechuudha. Mee qabsoo Oromoo keessatti ABO'n Oromoodhaaf kana galmaan gaheettanii wanti si lafa keessan maalidha? Oromummaa sabboonummaa Oromoo gadhaabeera adda bilisummaa Oromoo tokko. Afaan Oromoo afaan barnootaa akka ta'u irratti sadaffaan Oromiyaan biyya Oromooti kan jirtu qabsoo adda bilisummaa Oromootu fide. Qabsoo siyaasa Oromoo yeroo isin qabsoo calqabdanii fi amma irra ga'e gaafa laaltanii maaltu afeettanii yaaddamma? Qabsoon Oromoodhaati moggaa kan ture amma garaacha biyyaa seeneera. Sirna tolfachuu mootummaa mataa isaatiin ofii filate dhaabbatee jennaan. Xumurame qabsoon. Haala amma Itoophiyaan keessa jirtuu fi Oromiyaan keessa jirtu kanaaf furmaanni maalidha jettu? Gaaffii siyaasaa uummati qabu deebisuudhaaf furmaati. Gaaffii siyaasaa sana immoo karaa nagaatiin wal haasa'uudhaan cabseen of jala si galchaatu hin ta'in waan qawwee isa kaayise sana yoo deebii kenniteef qawween gatii hin qabaatu jechuudha. Biyyi kun nagaa argachuudhaaf qawween nagaa fiduu hin danda'u. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaa Ameerikaatti gaggeeffamaa jiruuf Itoophiyaan atileetota ishee garasitti ergitee jirti. Seenaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti Itoophiyaan maqaa gaarii kan qabdu yoo taatu dorgommii kanaanis ni milkoofte jedhamee eegama. Dorgommii kana laalchisee Biraanuu Gammachuu gaazexeessaa ispoortii buleessa ta'ee Tashoomaa Qadiidaa dubbiseera. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa kun kan ammaa kana dabalatee yeroo 18ffaa gaggeeffamu bazaati. Kana irratti Itoophiyaan galme akkamii qabdi? Seenaa akkamii qabdi? Afrikaan biyyoota 54 qabdiini 54 kana keessaa 25 qofa gabatee meedaaliyaa keessa kan galan. Hanga ammaatitti gabatee kan shaampiyoonaa kana dursaa jirtu Ameerikaa. Keeniyaan Afrikaa irraa tokkoffaa, addunyaa irraa lammaffaadha. Itoophiyaan asirratti addunyaa irraa torbaffaadha, Afrikaa irraa immoo lammaffaadha jechaadha. Keeniyaatti aantee warqii 29, meetii 30, nahaasa 26, dimshaashumatti 85 qabdi jechaadha. Itoophiyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti kan jalqabaa waggaa hirmaattu Kabbada Baalchaa nama jedhamu. Kabbada Baalchaa yeroo san maaraatooniidhaan lammaffaa ba'ee Itoophiyaadhaaf Afrikaadhaafis meedaaliyaa jalqabaa kan argamsiise jechaadha. Meedaaliyaa san booda immoo Hayilee Gabrasillaasee Itoophiyaatti irratti meedaaliyaa warqii fi meetii fixaa baay'isaa nahaas argamsiisanii shaampiyoonaa garuu kan Room irratti shaampiyoonaa lammaffaan gaggeeffame irratti hirmaanne namni yeroo san isaan fuudhee deemu atileetota qopheessee asii fuudhee deemu waan dhabameef kanaaf hafe malee sanii achi Itoophiyaan hanga ammaatitti shaampiyoonawwan hamma ammaatti adeemsifaman irratti hirmaata jechuudha. Milkaa'ina addaa bara Itoophiyaan itti argamsiifte yaadattu? Atileetota lamaan hirmaatteetti Hayilee Gabrasillaasee fi Fiixaa Baay'isaatiin meedaaliyaa 3.01. Sanii achi immoo atileetonni Itoophiyaa yeroo hundaa dhiirri dubaraan walitti aananii galan jechaadha. Daraartuu, Giiteen, Biraaneen walitti aananii shaampiyoonaa kanarratti bakka isaan mo'ataa jiran. Mee kan miilaan deeman kana maal eegama? Namoota akkamii yookaan atileetota akkamiitti deeme? Shaampiyoonaa baranaa kanarratti eerli yeromaan jalqaban jechaadha shaakala ijoolleen. Qabxiin isaanii baay'ee eegama. Hordoftoota keenyaa sagantaa galgala kanaaf qabannee xumurree jirra. Odeeffannoo dabalataa fuula marsariitii fi feesbuukii afaan Oromoo ilaalaa isiniin jechaa qopheessu.